danda. Jannata qofa keessatti namni miidhamne. Addunyaa tana keessa gaangistaraa jira, badaa jira, gaarii jira. So waan ta'e hunda yoo ganda keessa namni wal dhiite, yoo bishaan dhufee galaanni waa fuudhe Abiyyi balleesse. Yoo uummanni tokko wal dhiite Abiyyi balleesse. Obboleeyyan akkanaa miti. Qeeqa fokkotaa, qeeqa nama jalaa bahu, qeeqa gartee namarratti beekamu tokko hin qeeqina. Abiyyis Oromoodha. Qeeqa gartee isa sirreessu qeeqa. Qeeqa hinaaffaan qeeqina obboleeyyan. Qeeqa kursiin qeeqina. Kursii irra yoo abbaan fedhe irra taa'e osoo arraan tana Abiyyi miti. Khabiraarra jiraate akkanatti naasoytan dhugaa rabbi yoo walitti himne. Way namni nama ifii gaqqabuudhaan gaccabsuudhaan maaliif beekama? Hanguma zaahira lafa jiru boo gaarii goote gaarii tana goote immoo hamtuu kanaan nu goote nurraa dhiisi arrabaa miti jibbaa miti. Dhuguma rabbiitti Abiyyi guyya tokkollee Itoophiyaan fayyanne Oromoon fayyanne wagguma takkallee taatu. Haqni dilli kun maa dhufata jara keenya. Sii galee? So tanaaf hoggaa haasoynu namni gari waan gartee digriitti qabuutu jira. Digriilee teessan dhiiftanii akka nama siyaasaa rabbiin guutuu samirraatti gabbuuseetti mootummaan qabnu ni qabna jechaa. Mootummaan qabnu ni qeeyna. Sii galee? Wannitu waan fakkaataatii miti haa sirreeffannu. Sirreessinee tolchinee waan qeequu qabnu sirnaan haa qeequu barannu arrabaa miti tartiibaan haa qeequu barannu nuti miti addunyaa guutuu wal qeeqa jara keenya qeeqaa fi arrabaa addan barre namni keenya garii maaliif narraan tahiniidha maa kursii ilmi adeera kiyyaarran taa'iniidha an osoo Abiyyi Itoophiyaa fi Oromoo fi nama hundaaf ta'e ama dhibba takkaa bulchu maaliif hin bulchine waan inni balleesse kana balleesse maa jiru kana mootummaan ma arguu dhabe ishee mootummaan kun mootummaa Oromoo ta'e mootummaan akkamittiin argine argaa jira hojjechaa jira waan takkan siimaa asli kiyya bakka tanatti wanni takka ittiin hin siimu rakkoo buute himaa ooluun faayidaan qabdu rakkoo san yoo furmaanni dhufee namni poosti godhu ni jira takka yoo taate malee rakkoon ni dhufti. Furmaata dhufe san eenyu dubbata gaayapa warri jibbaa kanaa qabu aboo warri eeggataa san furmaanni dhufe osoo ta'in rakkoo dhuftee baa waggoota 8 kana keessa rakkoo dhuftee furmaanni itti kennamee cal'ifne yookiin uummanni cal'ise fakkeenya nuufina. Namni yaada ofiitiin dubbatu yaada irratti qabaa jirtu ammas taana. Laala asli hikima waliin adeemsa galaan jiru waan jirra. Asli sagaleen koo jira? Noof kalcha Oromoo afaan keessan karaan ka sheekat sheekat Roofi tangaruu isaan booda naa nama sheekaa siyaasa keessaa tokkocha kana as keessa mirgi sheekaa eegama amma gaafii kiyya daareksii deebisa ustaaf gaafii badii biyya san keessa taate mootummaan furmaata itti kennee cal'ifamte tame nama Hacaaluu ajjeese qoratameetti miidhamee itti kenname moo kabaxxe ajjeese moo kakare dhengadda nama tumaa gidirsaa nama saamaa jiru kan inni tarkaanfiin seeraa fudhatamee dhukate mee takkitti mata ija qabdu nutti hima. Gaafii bareedduu gaafatte asli kiyya rakkoo biyya san keessatti taatee eeganaa dubboo gartee furamtee furmaanni argame tamii jette akkasiimi. Tole gaafii bareedduu gaafatte rakkoon biyya san keessatti taatee furmaanni argame takkaa fi lamaa miti hisaabamteen dhumtu. Takkitti qofa naa kennan ta'e qabdu. Eegi waan gartee mootummoonni dabran balleeysan tan Oromoon guutuun gaafachaa turte tan sirbi irratti sirbame lafti gartee magaalaan dirree dhawaatii fi lafti naannawa isiilleen Oromoo faadee bituu jennaan duraan akka isiin itti turtee fi arra akka isiin itti turte takka. Sirna kana keessatti tasumaaleen dhufteetiin galma gadaa aadaa turizimiitti ijaarattee achi keessatti Abiyyi fa'aa arrabsaa turte intala ulfa lakkuu garaa qabdu cafaytee ajjeeftee haadha abbaa duratti bulchiinsa magaalaa Eegi. Malu daangeffama finfinnee kaasii akka hin irraanfanne daangeffama finfinnee. Guutuu akkaniin fixadha bakka tanaan sirreessaaf asli. Dirreedhaa akkatti bulchaa turan ni beektaa? Asli akkamiin bulfamaa turte dirreen dhawaa? deemsa seensaa balleessaa jirtu.
Menaaf si jirraa kiyya. Asli Jiraan katti isin bulaa turte ni beekta. wanno ajaja waraanaa guddaadha rakkoon qabu bakka isin gargaara malee yaada keessan qaba. Itti taruu dandeettaati gaafii ustaas gaafa dhiqaan ibsuu dandeetta jirra. Asli akka itti bulaa turte ni beekta dirreen dhawaa. Ustaas amma isin polotikaa keessa achi deemtanii wanno jettan. Anamma Waan takka badii sii ija maadha qabdu takka mootummaan tarkaanfii fudhatee uummata takka garaa qabatu. qabbaneesse barbaadan. Waa'ee bulmaatatii miti. Eegigaa akka itti bulaa turte yeroo takka Amaara bulcha, yeroo takka Somaalee bulcha, yeroo takka Oromoo bulcha. Har'a eenyu bulchu jira? Oromoo. Oromoon wiliifillee ilaa hanga mootummaan kun jirutti itti fufti. Tana maal jee jaa qabadhaa Hamzaan? Maal jee jaa qabadhaa? Waan hojjetan ta mul'attu, ta zaahiraa, namni ta arkaa jiru. Namni hundi ni arka. Atiis numa garta. Wanni hojjetamee mul'atee as bahaa jiru. Si galee? Wanni guddaan Itoophiyaan irraa fayyadamtu, ta Itoophiyaan itti gammaddu, ta gartee addunyaalleen irraa haasoyte, ta godhamte hin jirtu yoo naan jettanii san isinumaaf hin dhiisa. So qeeqa hoggaa qeeynu daangaa qabaachuu qaba. Qeeqni keenya arraba ta'uu hin qabu. Yoo gartee Itoophiyaa ganda keetii godhuu feete sanni barbaaddatta qawwee firii lama guurratte si galee Itoophiyaa gandaa yoo godhuu feete Oromiyaa gandaa yoo godhuu feete si galee yoo nani Harargeen kee kursiirra taa'uu qaba jee yookaanis kee kursiirraan taa'uu qaba jee tuni waan fokkotaadha si galee hinaaffa fakkaatti jara keenya suuta akkaataa itti deemanis haa barru. Darajaan siyaasaadhaa maali? Namni siyaasaa barateeti mormamoo. Mookkan lafaa ka'ee onnee isaa keessaa waan takka jaalatee fi jibbeen morma. Ustaaz. Kanaas ifaa gaafannu. Ustaaz. Warri arra waa barreessu kun yoo gaafii adeemsa ustaaz gaafii adeemsa. Dirree Dhawaa Oromoo bulchaame. Yee. Mucattiin dhiyootan achitti duute talakkuusuun maqaa Oromoo moo Somaale? San qofaa miti tabiraatis ta'uu. No, isi matakkitti irra dhaabbanna. Oromoo Somaale. Siifii ni manji. Tabiraallee siifii san qofaa miti. Oromoodhaan. Siifii ni matabira. Maal irratti? Mee waan takka siimu asli narran beeytu ganda sanan nin beekaatiti. Eegaa waan beeytaniif achi gad dhufee baranuu yuurana. Bar dubbiin san qofaa miti nama 20 fi wahiin jeeqa ganda bakka sanii buqqee maaliif buqqaan? Sababni isaan buqqaaniif maali? Eega ka biyya bulchu ka Itoophiyaa bulchu Oromoo ta'e gaafii warra mootummaa deeggaru. Eega ka biyya bulchu Oromoo ta'e ka Oromiyaa bulchu Oromoo ta'e magaalaalee Oromiyaa keessatti bulchu Oromoo ta'e badii Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo irratti raawwatame